Bachi keessa targee ilaan guloo maaree halla dhiiginaa hejjaate simbuunaan gulbu'ee guutamee dubbaadhee gostama jedhee gaafaadhee booranaan naadhaalee dandahee mormaadhu aadaa keessan baahuu. Aha. Ya dhufte. Incubamu aliwatana. Hattu laalan. Amma kanama hatta mariyatti. No. Mata guduru of tela reference warrak ni jirla. Bali akka atani ko tare. Ayah. Alakin sufi kas. Allah ya badia fi kas. Allah kafakil tidi di matalal. Allah ya bat. Rabbiki ya nabas. Waqayyo nabas sayyid. Allah rabbana bat. Allah Rabbiki ya ana çubuk Allah esmat hakkım bu mu Allah vermesen ara Allah esat o kadar yapmadı harmisen ek Allah Rabbina baç Allah ijolle nam guddarran salafan Tuni kabar malle tuni kabar Allah Rabbi Allah nifam Allah bilis sakana Allah ana riya boti tesani anin jars natu fujjese yadu na wara is itu pada ya kafu ke sarbat kas asura di basa wana restu nifam mama nangodina bilis sakana de maaf nu kobaltaate namni keenya dhibamee nu mariirra jirra menu akkami yaalannaa irratti mataa nu dhukkubee nu stressii qabnu akkami nu kobaltaate nu duubaan dhufte namni dhibame keenya gammachuu qabdama wanni nu kolfituuf maali dhiifamanii nimbe nama dhisanirra dhukkube maal dhukkubee ta'e sammaa nu gaafannee kan nu kobaltaate nama dhiifamu maali dhukkube waa baay'eetu dhukkuba pireeshaa qabaa dhiibbaa dhiigaa qabaa coggaarraa qabaa kaanserii qabaa mana yaalaa nu fenni nu geessan hin jiru cufarraan deemnee daawaa tokko argachuu hin dandeenye nu kana irratti enne nu stress irra mataan dhukubee maali nama keenya kan akkami lubbuu abararu jennee nu dhiphachaa jiru nu duba deemtan kofalta dhiifamanii tan hin beenne nama keessan sullee nattu gargaara ati maal nu gargaartee dandeetta atu du'a kana maal nu gargaarta bas dhaggeeffadha bilis caqasa bilis ganna dhisinatti saniitima waan qaraa dhiifame san gaafadha lammeessota lamaffaa waan kan laala sanillee namni qixxoo mi'a akkamiin nu gargaaruu danda'a? Dhiifama nattu saniiti bilisa sakadha denna dhaggeeffadha. Nama warri sana agartan san cufa nama qixxoo qabu jaarsa rifeensa adii kan bahanii san cufa namni warri sun cufa warra durii rakkatee hospitaala bakka hedduu deemee gargaarsa dhabe
amma warri sun gargaaramee fayyee namni cufin jira amma laala namichi tokko qabu fayyee jira namni sunini warri kan fayyise Etano Health and Beauty Product dhan kaambuni kunini Amerika jira Minnesota ofisi warra guddaaleen Australia jira nama lafa hedduu gargaaramee jira warri qoricha dassa qabu qoricha nama blood pressure qabu nama asthma qabu nama diabetes sukkaara qabu dhukkuba sukkaara nama gaansa qabu nama joint problem qabu nama gartee dhukkuba akka kanami addunyaa tan keessa jiru warri qoricha isa qabu warra akka malee dassaa danda'e nama fayyisu nama keessanillee kaa dhibu qabaa'u hojja san jette laala qoricha kan laala. Hayyee nama gartee jaarrumaa dhoofachuuf erfa anti-aging creameedhaan kan qorichi kana atta nama rifeensa gartee nama rifeensa hin baasinellee yoo dibatanii rifeensa dheeraa bahaaf warri kun nama akka malee gargaaru yoo namas keessan sullee gargaara feetanii lakkoofsa warra sanii kennee akkasitti dhuma qoricha gad fidaa fennee arma qoricha sun argate fayya. Dhiifama waan godina ammeen qabu bilis. Hayyee dhiifama nu akkana seenee atillee bakka dhiifama nullee akkuma namni irraa dhukkubsatuu dallanne dhiifama guddaa amma ishii warra wal qunnamsiisuu dandeetta nama keenya kana lubbuu nu baraaruu dandeetta. Hin danda'a warri nama hedduu gargaara. Nama keenya sanillee meeshaa isaas deebisiif. Natu dawalee fi Etano Health and Beauty Product dhan Amerika jirti. Namni qoricha dadassa qaban ka addunyaa tana keessatti hin argamu. Hayyee akkuma goote lubbuu keenyaas nu baraare hayyee. Hin fayya inshallah. Rabbitu fayyisa warri sun qoricha dadassa qaba kana ma fayyisa. Galatooma noo sanatu dawalaa fi koota. Indawalaa fi koota.